kaalsii kophee fi akkasuma warqaanaa kan yeroo namni tokko dhibame itti godhamu namni wudu'a gochuu barbaade wantoota kanneen irra akkamitti akka haqu ilaalla. Inshallah video kana sirriitti dhaggeeffadhaa, adda baafadhaa. Iddoon kun iddoo namoonni hedduun itti dogongoranii fi waa'ee isaa hubannoo hin qabnedha. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaalsii irra akkamitti haqama? Wantoota amma dubbanne kanneen irra akkamitti haqama? Kophee fi kaalsii irra haquuni yaa Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala takfiifan lil umma, ummata kana waan isa cinqu waan isa rakkisu laaffisuudhaaf jedheetiin maal godhee jira? Waan kana laaffisee fi jira jechuudha. Namni tokko miila dhiqatuun yoo mijatuu fi dhabe kaalsii isaa irra akkasuma kophee isaa irra gubbama isaa kana bichaa haqeetiin ittiin salaatuu danda'a. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala laaffisee fi jira. Kophee irra haquuni nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irraa hadiisa 40 ta'aniin sahabota 9 irraa odeeffamee jira jedhan ulamaa'iin. Sababa kanaaf ni danda'ama jechuudha. Ulaagaa shari'aan jedhu guuteetiin yoo ka argamu ta'e akkaataa shari'aan jedhuun akkaataa shari'aan godhaa jedhuun yoo ka guutee argamu ta'e irra haquun gubbaa isaarra masii godhaniitiin ittiin salaatuun ni danda'ama jechuudha. Ulaagaalee yookaan shuruuxa isaa namni tokko kopheedhaan yookaan kaalsiidhaan gubbaa isaa irra haqee salaatuudhaaf ulaagaa akkamii guutuu qaba? Ulaagaalee 5 kanneen guutuun dirqamaa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaan lubsuhumaa alaa xahaaratiin kaamila. Xahaaraa guutuu irratti godhachuu qaba. Kana jechuun akkamii? Namni tokko jalqaba wudu'a godha. Erga wudu'a godhe booda kaalsii godhata. Kaalsii godhate san kaalsii wudu'a irratti godhate kana irra haquu danda'a malee kaalsii wudu'a irratti hin godhatin. Kana jechuun kaalsii osoo wudu'a hin qabaatin godhate, kaalsii osoo wudu'a hin qabaatin godhate irra haquun hin danda'amu. Sababa kanaaf kan inni irra haquu danda'u kamii? Kan wudu'a guutuu erga godhe booda godhate irra haquu danda'a jechuudha. Tokkoffaan ulaagaan kana. Lammaffaan iddoo satruhumaa limahallil fardi. Iddoo dhiqamuu qabu san iddoo dhiqamuun dirqama ta'u haguuguu qaba. Iddoon dhiqamuun dirqama ta'u miila hagayeessaatii kiyyoo wajjiin. Kiyyoo ni beektannatti fakkaataa fotoo irratti argaa jirtanii. Iddoo kana maal gochuu qaba? Haguuguu qaba. Miila isaa kiyyoo kaaseetiin haga guutuu miilaa kana ka jiru kan gara gadaanuu kana kan haguugu ta'uu qaba. Kaalsiin isaa yookaan kopheen isaa iddoo kana kan hin haguugne yoo ka ta'u ta'e irra haquun yookaan irra maskii gochuun hin danda'amu jechuudha. Lammaffaan kana. Sadaffaan xahaaratu aynihimaa. Kana jechuun maalidha? Kaalsiin yookaan kopheen inni irra haquu edu kun xaahira ta'uudha yookaan qulqulluu ta'uudha. Kophee najisaa kophee qulqulluu hin ta'in yoo ka godhatu ta'e irra haquun hin ta'u. Kaalsii najisaa yoo kan godhatu ta'e irra haquun hin ta'u. Afraffaan hadasa xiqqaa keessatti ta'u. Hadasa xiqqaa keessatti ta'uudha. Hadasa xiqqaa keessatti ta'u yoo jedhamu namni tokko fakkeenya fincaan yookaan sagaraa yookaan dhuufuu wantoota wudu'a balleessan wantoota xixiqqaa kanneen qofa keessatti maal gochuu danda'a? Maskii gochuu danda'a. Namni tokko fakkeenya osoo janaabaan irraa argame yookaan dubartiin heeyidiin irraa argame takka osoo miila isii kaalsii itti godhattee jiraatte wudu'a gooteetiin osoo janaabaan achi booda irraa argamee osoo kaalsii godhattee jiraatte miila isii sanirra haquu hin dandeessu. Maal gochuu qabdi? Dhiquu qabdi. Kanaaf hadasa kam keessa ta'uu qaba? Hadasa xiqqaa kanneen akka fincaanii, sagaraa, dhuufuu wantoota akkanaa keessatti ta'uu qaba jechuudha. Inni sanaffaan an yakuuna almasxu fi lmuddati almuhaddadati shar'a. Yeroon namaaf eeyyamamu yeroo shari'aan eeyyame keessatti ta'uu qaba. Yeroo shari'aan daangessitu jira. Namni biyya jiru yookaan namni imala hin deemin sa'aatii 24 isaa eeyyamama. Namni imala jiru, namni biyyaan baa deemee jiru imala ka deeme sa'aatii 72tu isaa eeyyamama yookaan guyyaa 3 jechuudha. Salaas wayyaamin walayaalihinna kana biyyiin jedhan sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf akkaataa kanaan ta'uu qaba. Akkamitti haqanii? Akkaataan itti haqanii akkaataa armaan gadiitii viidiyoon illee inshallah akka argitan kana akkam godhanii bishaan erga fudhatan booda gubbaa isaa gubbaa kophee yookaan gubbaa kaalsiidhaa yeroo tokkocha maal godhanii haqanii. Kamirgaatiif kabitaa yeroo tokko haquun illee ni danda'ama. Gargaraan jalqaba kamirgaa haqanii achi booda kabitaallee bitaadhaan haquun ni danda'ama. Kamirgaa mirgaan haqanii kabitaa immoo bitaan haquun ni danda'ama.
akkaataa kanneen lachuunuu ni danda'ama jedhanii ulamaa'iin as ol akkaataa kamiinuu haqamee gubbaa isaattu haqama malee jala isaa hin haqan. Jala kophee fi kaalsii haquun hin ta'u, gubbaa isaattu haqama. Akkaataan shari'aatti dhufe akkaataa kanaa jechuudha. Wantoota balleessan wanta kana yookaan mashii kana kan akkanatti kaalsii kenna yookaan kophee kenna akkana itti irra haqneetiin gubbaa isaa ittiin salaatuu hedinu kana maaltu nu ilaa balleessa? Wantoota sadan armaan gadiitu balleessa. Ulamaa'iin garinni dabalanii tokkoffaani qaama dhiqachuu wanta dirqama taasisu maa yujibul ghusla, wanti qaama dhiqatu dirqama taasisu yoo namarraa argame namni tokko kophee isaa yookaan kaalsii isaa kana baafateetiin maal gochuu qaba? Dhiquu qaba jechuun miila isaa. Kaalsii kiyya godhadhee jira jedheetiin kaalsii marra haqaa deemuun hin ta'u. Fakkeenya namni tokko osoo janaabaan irraa argame inni kaalsii akkaataa shari'aan jedhuun godhatee jira garuu janaabatu irraa argame maal gochuu qaba? Kaalsii isaa yookaan kophee isaa kana baafatee qaama isaa guutuu dhiqateetiin booddee godhatuu danda'a jechuudha. Akkaataa kana. Akkaataan lammaffaan miila iddoon dhiqamu yoo kan mul'atu ta'e. Fakkeenya iddoon dhiqamuu qabu kiyyoo fi waan isaa gadi jiru jenne kan achii gadi haguugu ta'uu qaba. Yoo kan mul'atu ta'e ammoo masiin isaa ni badaa jechuudha. Inni sadaffaan yeroon isaa dhumachuudha. Yeroon isaa dhumachuu yoo jedhu namni biyya jiru sa'aatii 24, namni imala deeme ammoo sa'aatii 72 yeroon isaa ufa dhumatu ta'e miila isaa san dhiqatee booddee godhatuu danda'a malee har'aa irra dabree jira jechuudha. Akkaataan isaa akkamii yoom eegala ka jedhu mee inshallah fakkeenya isin haa ibsu. Fakkeenya namni tokko salaataa zuhurii irratti guyyaallee mee fakkeenyaan akka isinii galuuf guyyaa wajjin isin haa ibsu. Fakkeenya guyyaa roobii jedha qabadha. Roobii salaataa zuhuriitiif dhiqatee salaata zuhuriitiif guyyaa roobii salaata zuhuriitiif dhiqatee kaalsii isaa godhate. Guyyaan guyyaa roobiiti. Salaanni salaata zuhuriiti dhiqatee jira kaalsii isaa godhate. Okay. Zuhurii ittiin salaate kaalsii isaa godhateetiin booddee salaanni asrii dhufe. Yeroo salaanni asrii dhiyaatutti nama kana wanti wudu'a isaa balleessu irraa argame. Booddee mana fincaanii dhaqee wadda'atee miila isaa ammoo yeroo bira gahu kaalsii waan godhatee jiruuf jalqaba wudu'a irratti waan godhateef maal godhee irra haqe. Yeroon isaa eessaa eegalaa? Guyyaa roobii kana salaata asrii irraa eegala. Fakkeenya sa'aatii 10 haa jennu. Sa'aatii 10 itti eegala. Yeroo kam dhumataa? Namni biyya jiru guyyaa kamiisaa sa'aatii 10 itti dhumata. Asrii san erga ittiin salaate booda asrii booda magriibaaf miila isaa dhiqatuu qaba. Isinii galee natti fakkaata. Fakkeenyi kun namni imala jiru ammoo kama amma nama biyya jiruuf sa'aatii 24 hojjenne kana yookaan guyyaa tokko dalagne kana sa'aatii 72 yookaan guyyaa 3 dalagdaniitiin argachuu dandeessu jechuudha. Akkaataan isaa akkaataa kanaa jechuudha. Wantoota kanneentu balleessa. Warqaana irra haquu. Warqaana jechuun yaa afaan Ingiliffaatiin splint ka jedhamu sanidha. Namoonni waa'ee fayyaa barattan ni beektan natti fakkaata. Yeroo namni harka fakkeenya yookaan cabe yookaan miilaan cabe kan itti godhamudha. Warqaanni waan akkasiiti. Ulaagaaleen kopheef kaalsii keessatti ilaalamu warqaana keessatti ni ilaalamu jedhan ulamaa'iin. Wanti achi keessatti dirqama ta'u as keessatti dirqamaa miti jedhan. Wanti achi keessa ulaagaa jennee ilaalle as keessatti ulaagaa jedhameetiin hin ilaalamu jedhan. Warqaana hanga itti hajaman qofa godhatama. Warqaanni ad-daruraatu tuqaddaru biqadrihaa jedhan ulamaa'iin. Warqaana hanga itti hajaman qofa godhatama. Hanga hajaatii ol godhachuun hin ta'u. Fakkeenya namni tokko harka isaa iddoo yoo dhukkube idduma dhukkube san qofa godhuu qaba malee qaama isaa guutuu sababa iddoo xiqqootiif jedhee qaama isaa guutuu shaffanuun sirrii miti jedhu ulamaa'iin. Kanaaf hanga iddoo itti hajamee qofa godhatamuu qabaa jedhan. Yaa'u doktorri namni kana waa'ee waan kanaa irratti hojjetu itti himamuu qaba. Iddoo barbaachisu iddoo fayyaa isaatiif barbaachisu qofa godhuudha malee iddoo hajaatii ol gochuun hin ta'u jedhanii warqaana guutuu isaa irra haqama. Akkaataan itti haqan akkaataa inshallah amma viidiyoon isinii mul'isu kana guutuu isaa irra haqama. Iddoo dhukkube san bicha iddoo ashagate san iddoo itti godhate san guutuu isaa irra maal gochuu qabaa? Duraa duuba isaa irra deemeetiin haquu qabaa jechuudha. Qaama iddoo nagaa ta'e ni dhiqa. Qaama iddoo nagaa ta'e ni dhiqa. Fakkeenya nama isinii mul'isa. Namni tokko yoo harka isaa kanarratti fakkeenya warqaanni akkana hidhate warqaana jedhaati mee fudhaa uffata nama godhe kana yoo akkana ka hidhatu ta'e miila isaa harka isaa fuula isaa iddoolee dhiqatuu danda'u ni dhiqata. Iddoo amma warqaanni irra hidhame kana yoo gahe ammoo
harka iddoo mul'atu kana maal godhaa ni dhiqa. Iddoo ashagamee jiru kana ammoo maal godhaa irra haqa. Gubbaa isaa, duuba isaa, duuba isaa keessa irra deemeetiin maal godhaa haqaa jechuu. Akkaataan warqaanaa wal qabatu akkaataa kana, akkaataan shari'aan barsiisu, akkaataan shari'aan ajaju kana fakkaataa. Yaa namoonni hedduun ni dogongoruu, na dhukkubee jira, harka kiyyaa ashagadhee jira jedhanii salaatallee kadhiisan hedduu jira, wudu'a godhachuu hin danda'u jedhee miti. Shari'aan kallattii nu laaffisee jira. Almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri jedhanii wanti danda'amu waan hin danda'amnee fi namarraa hin kufu jedhanii ulamaa'iin. Sababa kanaaf waan dandeenyu dalagnee waan hin dandeenye ammoo akkaataa shari'aan nu ajajeen dalaguu qabnaa jechuudha. Dhiisuu hin qabnu. Barnoonni keenya kana fakkaataa barnoota xahaaraa inshaallah xumurree jirra. Barnoota diinii keessanii inshaallah haala bareedaa kanaan nu wajjin baradhaa, nu hordofaatiin waa hedduu barattanii isiniin jedha. Rabbii beekumsa fayyadaa namaaf hiru nullee nu haa taasisu, isinillee nama beekumsa duniyatti illee akhiratti illee jannataan ittiin badhaafamu argatu rabbii isin haa taasisu. Warra milkaa'ee keessaanaaf isinillee rabbi haa oolchu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.